sirraa dibame iji Yesuus sirraa arguu barbaadu ija hojii hafuuraatu argeeti kan inni gammadu iji baata dhumaati inni amma sitti himamaa jiru wayinii jan godhanneef qophaa'eera qottoon inni muru. Maaliif sirraa dibame iji Yesuus sirraa arguu barbaadu ija hojii hafuura otoo argeeti kan inni gammadu iji baata dhumaati inni amma sitti himamaa jiru wayinii jan godhanneef qophaa'eera qottoon inni muru. Egaa waan kana caalu kennaa gaarii maal gochuu koota fee ta'uu sitti naqeera yeroo isaatti bokkaan isaaf dhufee dameessa irraa qinxaa'e kan hin maalle dhagaas funaaneera firii gaariin abdaadhe ani isaarra garurraa dhabeera kottaa firdiin haa taa'u nu gidduutti maaloo nu farada dallaa qorraan dhiigaadha ittiin sooku hanqanan barbaada jedhe abbaa wayiniitu waan hunduma godhergaa dadhabee Yesuustuu saba isaatiin akkas jedha harkasaa ol qabee. Fayyina keef jedheeni samii dhiisee gara lafaa dhufe alangaan garafamee kabalamee hunduu natti tufe baajeta fayyina keef barbaachisu mara kaffaleera ati garuu ni boofte waa'een kee kun na gaddisiiseera. Fayyina keef jedheeni samii dhiisee gara lafaa dhufe alangaan garafame kabalame hunduu natti tufe baajeta fayyina keef barbaachisu mara kaffaleera ati garuu ni boofte waa'een kee kun na gaddisiiseera. Egaa waan kana caalu kennaa gaarii maal gochuu koota fee ta'uu sitti naqeera yeroo isaatti bokkaan isaaf dhufee dameessa irraa qinxaa'e kan hin maalle dhagaas funaaneera firii gaariin abdaadhe ani isaarra garurraa dhabeera kottaa firdiin haa taa'u nu gidduutti maaloo nu farada dallaa qorraan dhiigaadha ittiin sooku hanqanan barbaada jedhe abbaa wayiniitu waan hunduma godhergaa dadhabee Yesuustuu saba isaatiin akkas jedha harkasaa ol qabee. Ati yaa wayinii ko mee maaddu wanta siif hin goone utuun siifachuu qabus garaa kootiin wanta siif hin taane.